Nyaata illee hin qabnu daa'imni illee nutti miidhamuu jirti. Hiriyaan koo nama bilbila siitiin dubbachuutti jiru. Isheenis illee daa'ima lama ofirkaa qabdi. Ani illee daa'ima ofirkaa qaba. Daa'ima nutti miidhamuu jirti. Nyaata illee hin jiru. Waan akkasii immoo nagarre wanti uffatan hin jiru. Daa'imni haanan hin qabanu. Nuti illee amma cinqannee hammaama keessa irraa dhufee siin dubbachuutti jiru. Maaliif siin qabanii? Ulaa rukutaniituma kottaan jedhaniituma makiinaatti nu seensisanii achumaan nu ga'uu malee waan tokko waan kanaa waan sanaa wanti nu ga'e hin jiru. Iddoo amma kaa'anii jiran kana meeqa taatu? Hedduudha. Golfaa tokko keessa gara nama 400 olii nama 500 lakkaa'utti illee hin danda'anu bara. Kuma 3 yookaan waan akkasiin ta'a. Warri dubartii mucaamaa wajjiniin hidhamtanii jirtu jechuu? Daa'imti keenya kun amma dubbachuu illee hin danda'an harkatti illee dhukkubsachuu jirti. Wanti jarri kutuutti jiran tokko illee hin jiru. Umrii isaa meeqa? Amata tokko. Wallaahi rabbiin kana malee namni beeku hin jiru. Waan takka waan kanaa waan sanaa nuun hin jedhan ulaan nutti cufamee jira. Waan takka lafa duwwaarra ciisuu jira. Baqattoonni akkas godhanii iddoo tokkotti isin kaa'an kun kan biyya eessaati? Biyya Itoophiyaa. Biyya adda addaa seddoon jiru laakiin biyya birootiif jijjiiramni jira. Itoophiyaawiin keeziin keenyas kufaadha waan ta'eef waan tokko wanti isaan nu gargaartu godhaaran tokko illee hin jiru. Abbaa warraa kee immoo isa jiru? Naa waliin jiranis hidhame. Dhaaba baqattootaa jalatti hin galmoofne turtanii? Galmoofnee jirra. Mootummaatu dubbachuutti jira jedhanii waan takka illee nu gochuuf furmaata tokko illee nu hin laanne. Amma haala mana hidhaa keessa jirtu kanatti wanti akkaan si yaaddeessu akka haadha tokkootti maayin? Daa'imni akkatti miidhamtee reetan cinqachuutti jira. Abdurrahamaan Abdulqaadir godina Gujii irraa bara 2015 Liibiyaa eega seenee booda namoota seeraan ala nama deddeebisaniin maallaqa gaafatame baasuu waan hin dandeenyeef jecha waggaa 4 hidhame. Sana booda daandii magaalaa Tiripoolii irratti fidanii nu gatan jedha. Hidhaa 7 darbee kaasee gaggeeffamaa jiru kan ilaaleen immoo gaafatamee akkas jedhe. Mootummaan kun dhufeetiin Afrikaa keessatti arguun barbaadu jedhe mantaqaa wayiitii jira gargaarishiin jedhama. Achitti namni keenya baay'ataa sabaaf sablammiin kamuyyuu achitti argama. Mantaqaa san keessaa baasaa jedhee nama hidhuu jammarame mana tokkotti nama gara Itoophiyaa fi Somaalee Suudeen walitti raranii gara nama 11,000 hidhanii kasaan gabaasan dammoo 5,000. Ijoollee keenya yoo achi jiran nuti gaafannu nama 11,000 oli kan jirru naan jedhaa turan achi keessa ijoollee dubbisaa turan yeroo saniif alatti naaf baqadhee jechuudha. Manumarra deemanii cal jedhanii qabanii? Manarra deemaniituman yoo ati fiitti dhukaasatti dhukaasu kan dhukaasaan du'e jira kan gaafa mana hidhaa wanti kun torbe tokkoo fi guyyaa tokko kanan deema gaafa jumaa torbetti deebi'an ijoolleen walii galtee nyaata jijanii mana cabsanii humna dabalatanii akkasitti mana cabsanii karaarra baqatan yeroo karaarra baqatan san namoota ijjeesan jiranii isaan ammoo jaha gabaasanii ijoolleen ammoo warri mustashfaa keessa daldalagu tokko jiratti ijoolleen habashaa suudanii ni jiranii nu bira dhaqqabe nama 36 ga'ee jira baay'eetti jira jedhan informeeshinii yoo dhageessan. Eenyudha kan namoota hidhaa ajjeesaa jiru? Poolisoota biyya kanaati warra milishiyaati jedhame warra poolisii naannoo kana kan eegu jechuudha. Dhaaba baqattootaa biratti galmooftanii turtanii isin warra amma akkas ta'aa jirtan kun? Bara 2019 gaafa dhuferraan galmaa'ee ijoolleen bara 2018 maqaa Itoophiyaatiin galmoote biyya keessan nagaa qabdi gara biyya keessanii galaa nuun jedhaa turte UN'n. Magaalaan namoonni kun keessatti hidhamanii jiran maqaan haadha hime? Magaalaa Absaliim jedhamti. Hundammoo Inzaaraa jedhamu. Tiraapoolii keessa. Inni ijoolleen cabsitee baate dammoo Wadda Sha'aar jedhamti. Hundi isaa tiraapooluma kana keessa. Godaantota haala mana hidhaa keessa jiru morman ajjeefamuu jimaata darbe kabalaaleffate jaarmayaan godaantota addunyaa yookaan IOM kun tarkaanfii hiika tokko hin qabne jechuun mormee jira. Ajjechaan kun ituun jalqabamiin dura dubartoota 356 fi daa'imman 144 dabalatee godaantonni 3,400 mana hidhaa Mabaanii jedhamu keessatti hidhamanii turan ka jedhu IOM hedduun isaanii torban darbe naannoo Gergaaresh jedhamu keessaa seeraan ala qabamanii hidhaman jedha. Waaltaalee godaantonni itti hidhaman keessatti humna hammaa ba'e gargaaramuufi sana booda hokkara ka'uun namni du'uun mana hidhaa Liibiyaa keessatti baratamaadha jedhan waajjira IOM Liibiyaa jiruuf itti gaafatamaa akka ta'an Federico Soda. Hojjetoonni keenya haala uumame argan akka jedhanitti jedhan godaantonni madaa'an lafarratti kufanii galaana dhiigaa keessa ciisu akka kanaan lubbuun namaa darbu akkaan gaddisiisaadha jedhan Sodaan.
yeroo hokkarri ammaa ka'ee baqattoonni hedduun miliquuf yaalan sana dooktora tokkoo fi narsii tokkotu kanneen IOM fi hojjetan jarreen hidhaman gargaaruuf mana hidhaa keessa turan. Baqattoota madaa'an 4 gara kiliinika dhuunfaatti 11 immoo hospitaala naannootti geessan. Wal'aansa tattamaa egaa argatanii booda mana hidhaa mabaaniitti deebifamuu isaanii dubbatan. Aangoonni Liibiyaa humna guddaa gargaaramuu fi seeraan ala hidhuu kana dhaabsisanii godaantota kana achi akka ba'aniif balaliin xayyaaraa akka itti fufuuf IOM gaafatee jira. Dhiirotaaf dubartoota ijoollee waliigalaan 10,000 ta'an haala gaddisiisaa mana hidhaa keessaa gargaarsa daangeffamaa qabuu fi yeroo baay'ee hojjetoota gargaarsaa hin seensisne keessatti qabamanii jiru jedha IOM. Humnootiin nageenyaa kan Liibiyaa torban darbe godaantota baqattootaa fi kanneen dahannaa siyaasaa gaafataa jiran 5,000 hidhee jedha gabaasni ba'e. Biyya yeroo dheeraaf nagaa xiqqoo qabaataa turte Liibiyaa keessatti baqattoonni yeroo mara hokkaraaf saaxilamu ka jedhu dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR hedduun mana hidhaa namni keessatti tuucha'ee fi qulqullinni isaa hin eegamne keessatti hidhamuu jedha. Gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International hidhaa keessatti immoo dararaaf humnaan gudeeddiin irratti gaggeeffamaa jedhee jira. Tokkummaa mootummootaa keessatti koomishinarri olaanaan kan waa'ee baqattootaa Filippo Grande akka jedhanitti marii torban tokkoof gaggeeffame kun yaada ijaaraa kan of keessaa qabu akkasumas gargaarsa hatattamaan akka barbaachisaa ta'etti haal duree tokko malee karaa jaarmiyoota gargaarsaan uummata miliyoona hedduu Afgaanistaan keessatti manaaf qe'ee ofiirraa godaanan akka dhaqqabu waliigaltee waliigalaa tolfamee jira jedhan. Kana gochuun ni danda'ama jedhanii garuu gargaarsi nyaataa, dahannaa fi kanneen biroo barbaachisaa ta'an baatiin qorraaf cabbii ituun seeniin dura dhaqqabuu qaba ka jedhan Giraandeen Taalibaan hojii kana ittisuu yookaan duubatti harkisuu jedhan. Taalibaan egaa aangoo qabatee as sochii hawaasni Afgaanistaan gochaa jiru xiqqaachuu isaa ibsanii caasaa hojii biyyattii keessaa tajaajila baankii fi diinagdee dabalatee tajaajilli waliigalaa akka hin kufneef hawaasni addunyaa gidduun seenu taanaan biyyattiin gara rakkoo gargaarsa dhala namaa guddaatti seenaa jirti jedhan. It is extremely difficult because much of this economy services functioned in Afghanistan before thanks to international. Kun akka rakkisaa ta'a sababiinsaas duraan tajaajila diinagdee Afgaanistaan keessaa harka caalaa galataa argatan malee deeggarsa addunyaan gaggeeffamaa ture jedhanii yeroo ammaa garuu cufamee kaan immoo hojii akka hin gaggeessine rarraafamee jira. Kanaaf gaaffiin jiru tajaajila adda addaa fi diinagdee biyyattii akkamiin hojiirra oolchuun danda'ama akkasumas rakkoo dhala namaa guddicha ittisuun danda'ama akka jedhu jedhan. Giraandeen akka jedhanitti dhimminni lammataa walga'ii kanarratti yaada hedduu hawate rakkoo Itoophiyaa keessaa ture jedhanii jiloonni walga'ii kanarratti hirmaatan dhiyeenya kana mootummaan Itoophiyaa aangawoota tokkummaa mootummootaa gameeyyii biyya isaa keessaa baasuusaan yaaddoo guddaa qaban ibsaniiru jedhan. Kana malees siviilota miliyoona hedduu kanneen bulchiisa naannoo Tigraay keessa jiraniif gargaarsi dhaqqabu daangeffamuun akkasumas walitti bu'iinsi uumameen bulchiisa naannolee biyyattii gama kaabaa keessatti bal'achuusaan yaaddoo qaban ibsanii jiru jedhan Giraandeen itti fufanis. And of course the appeal is always the same. Abandon this useless and devastating. Eeyyee kanaaf iyyatti dhiyaatu yeroo hundumaa tokkodha. Kan gatiin qabnee fi badii geessisu duula waraanaa dhiisaati gara mariif taa'utti deebi'aa ka jedhu. Kana qofatu gargaarsa dhala namaa dabalaa deemu hambisaa jedhaniiru. Uummata Tigraay keessaa miliyoona 5.2 kanneen ta'an yookaan harki 90 gargaarsa dhala namaa isaan barbaachisa. Ilaalchi walga'ii kanaa irra hedduunsaa Afgaanistaanii fi Itoophiyaa irratti ta'us biyyoonni walga'ii kanarratti argaman waa'ee baqattoota kanneen biroo akka hin irraanfanne kan gaafatan Giraandeen baqattoonni kun kutaalee addunyaa hunda keessatti argamuu jedhan. Isaanis kanneen Eeshiyaa kibba bahaa keessa jiran kan Rohingyaa, kanneen kutaa Saahil kan Afrikaa dhiyaa keessaa, kanneen giddugaleessa bahaa Siiriyaa keessaa fi Ameerikaa waaltaa Venezuelaa keessaa ta'uu